Baatiin faayiraan agarsiisa. Humni waboo goleelee Oromiyaa hunda keessatti akkaataa kanatti ijaaramee humna jabaan bobbaa birgeedii sanaa oliin bobbaa jiraachuun suni baatiin faayiraa maal fakkaataa deebisa jettaa sirni amma bututtuun kun maal keessa jirti yoo ka jennu ta'ee mootummaan Itoophiyaa bulchaa jiru yookaan sirnichi sadarkaa argitee waa'ee isaarraa haasa'u bira darbeera jechuudha baatii isa xumuraarra ga'e. Kana yeroon jedhutti akka ololaatti fayyadamuuf yookaan hamilee namatti gochuudhaaf haasa'utti jiru yookaan yaada irraa dubbadhuu miti. Wanni qabatamaan mootummaan tokko yookaan biyyi tokko jabduudha akka biyyaatti jedhamtee ittiin beekamtu keessaa inni tokko waraana ture. Siyaasa isaa ture. Dippiloomaasii qabaachuu biyya sanaa ture. Jabina dippiloomaasii biyyi sun qabu ture. Diinagdee biyya sanaa ture. Inni kun har'a biyyi Itoophiyaa isa kana irratti maal fakkaata hojjetu waraana Itoophiyaan har'a qabdu argaa jirtu jechuudha. Saqilii tokkotu buttaasaa carqii isaa irraa baasuu jira hidhannoo isaa guutuu waliin. Booji'utti jira dhibbaan, dhibba lamaan, dhibba sadii booji'amuutti jira. Inni kun kufaatii mootummaa sanaa wanni argisiisu keessaa inni jalqaba humni waraana mootummaa sanaa humna argitee fedhii lolaa qabaachuu dhiisi ogummaa lolaa ittiin loluu qabaanne kan argitee mootummaan yeroodhaaf argitee humna qabu fixatee humna fedhaan ala dirqii dhuunfatee gara moonaa waraanaatti fidee duguuggaa sanyii saboota sanarratti raawwachiisaa jirurraan kan hafe waraana ogummaan qaroo waraana fedha faayira tiksuu qabu osoo hin taane waraana argitee dirqisiifamee gara adda lolaatti dhaabbachuu jiru. Adda lolaa dhaabbachuuf akka waraanaatti ogummaa waraanaa guuttatee kan si dura dhaabbatu isa kana immoo qabatamaa arguutti jirtanii gama waraanaatiin moobii kuftee addunyuma kanarratti iyyuu maal akka taatanii beeksanii jechuudha. Gama waraanaatiin humnaan biyyi tokko biyya jedhamtu jechuudha. Waraanni isaa kufee argitee waraana ogummaan qabu waraana dhokaasee nama ajjeesuu hin dandeenyedha.